Harargee lixaa bulchiinsa magaalaa Hirnaatti daldalli seeraan alaa birrii miliyoona tokko ol baasu qabamuu isaa poolisii magaalichaa beeksise. Gabaasa Araarsoo Mahammadiif Feeyisaa Xiiqii. Godina Harargee lixaa bulchiinsa magaalaa Hirnaatti daldalli seeraan alaa qabame kun yeroo hawaasni qaamolee nageenyaaf kenne irraa ka'uun sakatta'insa taasifamee mana nama dhuunfaa keessatti sigaaraan gosa garaagaraa kaartoona 101 fi birrii miliyoona tokko olitti tilmaamamu qabamuusaa diviizhinii nageenya naannoo mirkaneessuu waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Hirnaa Saajin Olaanaa Mangistuu Mandooyyoo himaniiru. Qaama hawaasaatiin deeggaramneetiin qaamni hawaasaa kun eeruu garaagaraa nuuf kennuu danda'ee jira. Eeruun isaan nuuf kennanis mana abbaa qabeenyaa mana dhuunfaati. Sigaaraan to'atame kun baay'inni isaa kaartoonii 101 tilmaamaan qarshiitti ennaa shallagamu miliyoona 1 fi 111 kan ta'u. Namoonni seeraan ala daldalan namoota seera qabeessaan daldalan irratti miidhaan inni fidu olaanaa waan ta'eef hawaasni fi qaamoleen nageenyaa namoota gocha kana raawwatan ittisuuf bifa qindoomina qabuun hojjechuun murteessaa ta'uu hawaasni fi qaamoleen nageenyaa dubbifne tokko tokko dubbataniiru. Hawaasni keenya hawaasuma keenya numa tajaajila jedhamee hawaasni keenya beekee daldala seeraan alaa irraa of qusatee daldala seera qabeessaa irratti akka hirmaatu. Daldaltoonni seera qabeessaa kennallee gocha akkanaa kanniin hawaasa keenya waliin ta'anii eeruu akka nuu kennan hawaasas dabalatee waliin taanee qindoomnee hojii kana dhabamsiifnee biyyattiin teenya guddina gara fuulduraatti itti deemtu keessatti gahee olaanaa akka gochuu dandeenyu hundi keenya qindoominaan waan kana irratti hirmaannee gocha kana dhabamsiisuu balleessuuf qabna. Daldalli seeraan alaa daldala seera qabeessa kan mootummaadhaaf gabbaree daldaluu irratti miidhaan inni qabu karaa qaxxaamuraatiin duroomuudhaaf karaa qaxxaamuraatiin seera maleeyyii ta'e kan daldalamu akka nurraa dhaabbatu. Diviizhiniin nageenya naannoo mirkaneessuu waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Hirnaa Saajin Olaanaa Mangistuu Mandooyyoo hawaasni magaalaa Hirnaa daldalli seeraan alaa kun guddina biyyaa waan miidhuuf hawaasni keenya kana hubattee haaluma kanaan eeruu kennuu fi deeggarsaan qaamolee nageenyaa cinaa akka dhaabbatan jechuun amaniiru. Fuulduraafis poolisii moggaa hiriiruudhaan yakki xiqqaa fi guddaan qabu yakka kamiinuu irratti akka hirmaataniitiin eeruu qaama nageenyaa kamiiyyuu nuuf kennan asumaan dhaamsa dabarsuu barbaada.